Ati na bira tara waan hamilee na cabsu hin barreessina jechaaf isin jedhaara nama kamu waa wayii isin tole san yoo garuu osoma ambarii qabu adi makiyyaa na arabeek yerom an aare san yoo isin deebitee na aarsitu ta'e hiika assalamu alaykum waliin beennu anaafisi yoo garuu yeroo an aare san okay badii modoo an qabu jecha okay dhiifama bakka naan jettee maasaaj na gootee yeroo biraatitti dhuftee Faatii maaf yeroo sana kana naan jettee badiin kootii miti barkeeti ammaal belleessee qalbii keessa yeroo waanyaan nufa bakka ani garaan kiyyat maatii miidhaa yeroo san dhiifama jedhaan ani deebee garuu yeroo ani sukkaari na kee yoo waa wahii aari uuman hin taane kana hin ta'a yoo jedheeni isin hin ta'u naan jette assalaamu alaykum gargar baanee beek wallaahi alazim deem waliikne salaamu alaykum yoo garuu naa dandeette rakkoo Tiyasan, tanah kesi sunjir tijartin tijata fuldura. Wal barada, kalas. Okay. Wah kami rajala kami es jala kami beres difam. Osoo abbaan sun qabu dhiifama yoo jette ilmi dhiiraa waan kamuu dhiifama sii godha wanni inni jibbu wanni guddaa yoo jiraate kan dhiifama inni sii godhuu hin dandeenye chiti yoo raggoote sii galee waan achirra hafe immoo dhiirri kamuu የበላይነት ይወዳል የበላይነት ስል እንደ ባህሪያ አንቺን ሊያኖርሽ አከ ገብራት ሲጅራቺ ሶሶንታኔ dhiirummaan yeroo itti akka dhiiraa yaa'anii Aaree wahii jedhee si dubbate yoo ati kan muggottuun ta'e maa booksii wayii tawadadaruuf immoo jireenya isaa jiraatu si fuudheen si faana kirikkirii daanyaa firdi beet lama hirnau anchi sito kan jigaa lama dassat ነው ያገባሽ አንቺ si fuudhee si waliin gammachuun jiraachuudha immoo si faana muggutii deemuudha kan si fuudheef beeki jaalala itti uumaa deemtaa yoo beette yeroo inni aaressa yoo kadhiifama jettu badii isaatiin jecha badii kee osoo hin taane kana dhiisiti yeroo inni aaresan okay dhiifama ana belleesse yoo ka jettuun ta'e jaalala isa keessa uumaa deemtaa kana beektaa badiin kiyya ture bar maaliif isin dhiifama naan jetti kan jedhu irraa kan ka'e jecha tuun hoo muggutiin tabaratti kirikkirii maaf ani belleessin maa kana naan jetti du'ee bada malee ilmi dhiiraallee illikii qabata sii galee badii qabaattee ati osoo hin taane illikii qabata የበላይነቴ argisiisuu fedhe Nah, kasi yeroo baay'ee bultiin kan diigamu jaalallee wal jaalattu kan gargar baatu sababbii kana malee sababbiin biraan jiru isinii galee makiinaa dhaabadhaa qoyaa Daruu kootu dhageeffadhu eenyu dhageeffadha ilmi dhiiraa kamuu kanuma fedha yoo dayyuu san taane wallaahi lazim kiyyan beekaa jechaan amala kiyya yoo tana ani fuudhu carraan as keessa jiraate jechaaf haa beektuufi malee sila biizines እናውራው asfa qabbaneessiteef malee deebii gaafatti deebiste miti silkii maal feeta qashti gara biraan ergita saudi manaamin baareen keessa jirra nama qabaa jaalalloonni yeroo ammaa kan wal sababi makanaa beeka jaalallo abbaa warraa faatii warraa'u kan yeroo ammaa galgar bahaa jiraatan jaalala kan dheeressu dhiifama osoo hin belleessin dhiifamaa takka beektanii amala godhadhaa jireenya keessan keessatti abbaa manaa keessan faana umrii dheeraa jiraachuu barbaaddan osoo hin belleessin dhiifamaa tana badi makeetiinu situ belleesse gaafa inni siin jedhe la ani belleessine situ belleesse gaafa jechuun ni jammarte bas bakka achirra dhume beekonni hundu
maali badeen kiyyaa jechuunin sa'aatii sana osoo hin taane hin jettaanii bar sa'aatii inni situ belleesse deema situ belleesse gaafa inni siin jedhe la ani hin belleessine situ belleesse gaafa jechuunii jammarte bas bakka achirra dhume beekonni hunduu maali badeen kiyyaa jechuunin sa'aatii sana osoo hin taane hin jettaanii bar sa'aatii inni situ belleesse deema dhiifama ishi bakka lala uumtee jirtaa bar sirritti yaani yetim hundaa'e mee maal barbaada inni kana caalaa haadha manaa gabbayyu yoo jetteen gadi teettu ol ka'e yoo jetteen ol kaatu MVP King jirtaa nagaa welcome abbaan manaa haadha manaa irraa wanni guddaan waliin jiraachisu yeroo gaarii yeroo dheeraa isa kana beekaa kan yeroo baay'ee adda bahanis isa kana MVP galatoomi bro jirtaa fayyaadhaa naguma faatiidhaami faatiin kun yaani nama gaarii yoo taate waan gaarii jaadha manaa gaarii umrii dheeraa gaarii yoo jiraachuu barbaadde aayidiyaan ani barbaadu jireenya akkanaati jechuu barbaade ani kiyya myself kiyyan isinii himadhee bar hirri baay'een dhiira akkanaati jaalala kan kee dheeree naan jira badiin kee isaati bar badima isaa ofii waa belleessee dhufee chitsira godhu yoo ati bira deemuuf gaafa san ati yeroo inni dhufe okay dhiifama anatu belleesse homaatiin beenne way dhiifama jetteen nama sammuu qabu ta'ee nama yoo maraataa hin taane ittiin dhagahamu deebi'ee sirratti chiit godha jedhee badii isaatiin shamara ta'inni bira dhaquu barbaadus shamara suni garuu ihtiraaman qabduuf yeroodhaaf ta'uu danda'a ati garuu sammuu isaa boojitee jirta beek sammuu isaa hattee jirta waa hunda caala sammuu isaa kontirool gootee jirta jecha yoo namuma akkuma sagaagala wanti mata hee malee miirummaan inni gammachuun nama san faana dabarsuun jiru nama san bira illee gaafa dhaqe qalbiin isaa si uma bira jirti badii akka dalagaa jiru ofii of beeka jireenya biraa eegalaa jecha haala kanaa wal dhabu kana of kuni sirrii miti sirrii ofaan jirtu ayyaa ibaddu yaada fedhakiyyaan warabbul kaaba eessa jirtanaan jetti fakkeenyaaf achi waa hunda akkana maal goota achi maal goota nufaas si bira jira akka wannaan si gaafata akka poolisaa kanatti ati gaafa dayyuusuma eebalullee na bira jira eebalullee achi jira amma achi jira dhalaa akka isan biloo godhata akka jedhe isma kanarraa dhufaa barka amma jettu kun ayyaa ishi jechuun waa wayiiti yoo ittiin ta'e yoo as jiratteen eenyufaa ittis gaafatti. As jira jennaan kat godhuu qabdi kareef jennuu kanaaf. Kat gochuu qabdi bakka aarifa ta'uu qabdi sii galee eenyufaa si bira jira amma fakkeenyaaf aan amma si bira jiraadheetiin eebalullee na bira jira eebalullee ayi jira bakka kanaa jira jedhamee atummaan kun nanta. Suni wal shakkuu irraa kan ka'e kaa wal shakkuu yoo siin jedhu ka amma siin jedhu kana yoo namni sun godhuu danda'e. Nyanyakkee dhala nyakkee akka isi gaafatan si galee mi. Nyanyakkeen sun bara as jirta eessa jirta. Eessa jirta sun taane maaf akkas goota maaf akkana taata gaafa siin jette yaani shakkii si jaalachuu irraa gaaruu gaafa itti himte yoo si amanti bal kalas as jira bar bakka kana eebaluu faana jira. Okay. Okay jedhu qabdaa beeki. Haadha warraa as jira siin jedheemi okay jedhiin yaani yoo garaa kan kee sin wanni sin jedhin immoo sa'aatii sanitti maaf namu dhis maali dhiistee bar sa'a sana akkas nama waliin yaani waan akkana suutaan yoo tasgabboofte kamareefu jennu kana bar. Sa'a sanitti wanni takka isan hin feetu tokko. Isa atiyyatti irratti dhugaa fakkeenyaaf dhugaa waan wahii balleessuu yoo balleessitee jette ani hin balleessina jettee balleessaan kun balleessaa kiyyaa miti ammaaf yoo usteetumaan hin jiraami bakka nama dhugaa tokko nan fedhama balleessitee wallaan hin balleessin akiid waan akkanaan goone hin goone. Yeroo sanitti si afoollee dhaabattu sillee aarsitu gaafa dhugaa isii barte akkasuma barta jechuudha. Akka isiin ejjennoo guddaa qabdu waan akkasii ani hin goone garuu ettasumarraa ustaamta kan gootu. Ati waan san isiin yoo aarte immoo dhugaa san barbaaddeetiin akkaataan si qoraqorteetiin si gaafatti waan ta'eef tokkoffaa shawara dhugaa dubbattu baay'een jaaladha dhugaa irratti.
Yoo ati waa balleessitellee akkana barate akkana akkaan teessuma sitti himuu dandeessu.